kana keessatti Oromoon fala maal qaba jennee ilaaluudha. Oromoon Abiyyi wajjin wal ta'ee Oppidiyoon jettu tokko jira. Biyya Bannaaraa takka hin beektaanii tokko taanee walitti dhufnee isa cinaa hiriirree afoon alillahi jennee dhiifnee anaaf Baqqalaa ajjeesuudhaaf ture. Intarneetii cufanii silkii cufanii akka Oromootti uf jibbuun hin geenye nuti. Maal argate Amaarri achirraa? Oromoon sirriitti dhaggeeffadha. YouTube irraanfadhu. TikTok irraanfadhu. Sabboonaa Oromoo xiixaa ta'ee Maarshaal Biraanuun dhugaa dubbatamee sharrii siyaasaa kana baay'een beeku. Jaalcaalaan kuni Gondareedha jedhee. ጃልጫላ ይባላል። ጃልጫላ ትክክለኛ ስሙ አሸናፊ ጎንደሬ ነው። ደምቢዶሎ ነው ተወልዶ ያደገው። Dhimma biyya keenyaa taatee dhiyeenya kana ta'aa jiru waa'ee Tigraay, waa'ee Oromiyaa, waa'ee Amaaraa keessattuu waa'ee Oromoo maaliif hin tokkomne Oromoo waliin dhaabbatee qaama isarratti tokkoomee itti deemaa jiru kana waliin qolachuu qaba. Kanarratti ammoo Jowaar maaliif faannoo waliin dhaabbata? Komii isarratti ka'aa jiruufillee deebisaa kenneeti jira. Gaaffii deebiin kuush miidiyaa waliin godhe kana keessa haga tokko waliin dhageeffanna. Osoo gara sagantaa kennaa achiin dabara hordoftoonni amantaa musliimaa baga gaggeessaa Ramadaanaatiin isin gahe baga Iidal Fitriidhaan isin gahe waggaa hundayyuu warra nagaa waliin itti deebi'u nu haa godhu. Iida gammachuu isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Holla hiyyee dhiyeenya kana ammoo duula bal'atu deemaatiin ture Jowaar irratti. Jowaar maaliif faannoo waliin dhaabbata? waan fedhilloo ta'e garaagarummaan siyaasallee yoo jiraate yeroo gartee warri kaabaa ofii isaaniitii tokkoomanii Oromoo balleessuudhaaf lafaa ka'an kanatti Oromoon akkamitti gartee ofii isaatii ofii waliin tokkoomuu dadhabe warri nuuka gartee walitti diinaatti waliin tokkoome farra siyaasaa kan Amaaraatii fi kan TPLF akkasuma Eeltiraallee dabalatee jechuudha. Amman tana maaliif bilisiginnaa jalatti hin hiriirree gaafii jedhuu fi deebii fi yaada akeekachiisas akkasuma akeeka fuula duraattis waan Jowaar jedhu. Humni waraanaa Tigraay gati TPLF bakka lamatti bahu humni waraanaa garuu saabbatee Dabrajoon fa'aa jalatti galee jechuudha. Kanaaf amma hariiroon Abiyyii fi Tigraay pre-2020 tti deebi'ee jechuudha akkuma jetti. Maal ta'ee Tigraay akka Abiyyi yaade dhufee isa wajjin dhaabatee Eertiraa yookiin Amaara rukutuun hafet Tigraay deemee jara lamaanitti dabalame. Waan ofii hojjetaniin amma maal jedhama jidduu kana warri kaabaa wal ta'ee nutti ka'uudha warri kaabaa warra kaabaa haala tolchee ka walitti fide tarkaanfii gocha inni godhedha. San qofaa miti bar Oromoo diinan marsiise bar gurbaan kun Amaaraan lole. Tigraay lole, Eertiraa lole, Somaalee lole, maali kun? Siyaasa akkamii kun? Siyaasni even geemiyyuu taphanne yoo keetu taate, cinaa ofii qabdee cinaa kaan hin deemta malee hunda diina godhatee amma Oromoo keessatti dhokatee sabboonummaa Oromoo qabatee dura dhaabbachuu yaalaa jira. Kun gaddaafaa ofii uume, balaa ofii uume uummatatti fiduudha jechuudha. 2018 cimina humnaa nuti cimaa ture, humna haaraan dhufne. 2019 laaffataa dhufne maaliif? Humna Oromoo wajjin lola keessa seenee jigiin baafadhee gara biraa goreen irratti duule beezii isaa laaffisee jechuudha. Osoo Oromoodhaan wal loluu baate lolli Tigraay hin godhamu. Balance of power jijjiiranii laaffatee bakka dhaabatu. Namni yoggaa boksiidhaaf dhaabate dura miila tottolfatanii bakka dhaabatu. Miila tokkoon dhaabatee jechuudha. Tan siin falmu immoo miila sallaaleeti. Tarkaanfii bakka fudhatu. 2022 carraatti ture. Biyyattii gara nagayaatti fiduudhaaf. Deebisee balance of power keenyaaf kasaas cimsuudha. Hin taane. Dhiibee tokko godhe. So kana keessatti Oromoon fala maal qaba jennee ilaaluudha. Opshiniin tokko kaaba. Haasawa Jowaar kanarraa nama waan naa galee warri kaabaa lameen waliigalee waan jedhamu kanaan dhugatti har'a naaf fudhatame jechuudha. Naaf hin fudhatamu jarri kunniin hedduu takka gartee akkuma fakkeenyaaf amma Amaaraa fi Oromoo jennu kana warri kaabaa lameen Tigree fi Amaarri warri jiru kunis waliin tokkoomuu hin danda'u waan jedhu. Eenyutu kana eege dhiiroo TDF fi faannoon walii galan. Isa kanaaf ammoo gartee kan afeere kan gartee gaabbasee Abiyyi. Duraan gartee fakkeenyaaf loltoota TDF san lola kana boodatti Eeltiraatti duuluudhaaf isaan kana qabate. Inumayyuu faallaa saniitiin ammoo amma Eeltiraa fi faannoo jalatti galanii jiran. Eeltiraa jala faannoo waliinis tokkooman jechuudha. Eeltiraa wajjinis tokkooman jechuudha. Opshiniin tokko ka Abiyyii fi namoonni tokko tokko amma propose godhan. Oromoon Abiyyii wajjin wal ta'ee tumsa kaabaa fi gama biraatillee dhufaa jiru kana ofirraa faccisuu qabaadha. Theoretically olaalte dhugaa fakkaata. Practically qabatamaadhaan ni danda'amaadha. Oppidiyoon jettu tokko jira. Akka yaadatti yaadi gaariidha raawwisaatu rakkisaa dheedan. Afaan wasaanii hafuudhaan nuti akka yaada gaarii ture. Raawwiin isaa garuu rakkisaadha. Maaliif? Hoggansa Abiyyi jalatti hin danda'amu. Maaliif? Tokko Oromoo keessatti dhiisi. Oppidiyoo keessatti namni Abiyyitti amanee lola seenu jiru. Yeroo adda addatti nama waan ganee jiruuf nama hedduu ganee waan jiruuf duula deemuun hoggana kee amanuu gaafata. Mormituu miti qaama Oromoota isa bira jiran qabatee socho'uu hin danda'u. Lammaffaa bilchina hoggansaa humna ummataa kana humna qaamolee siyaasaa kana walitti fidee tursiisuu danda'u hin qabu. Kana practically agarreerra kun waan tiyoorii miti. Ammas politika mannahaaraa tokko dubbata bar duriyyee mannahaaraa takka hin beektaani. Politika mannahaaraa taphachuu barbaada beektaa politika duriyyee ka asii kiisa keetii fuudhee kiisa namaa keessa kaayee achumatti gara galchee ittiin deemu. Laal waan inni godhamu. Tanzaaniyaa gaafa ol ga'e marroo faatti maal ergaan inni erge. Waltaanee warra kaabaa nuti dhufan kana maal jedhu. Waa'ee warra kaabaa boodeetti dhufna. Rakkoo Oromiyaa haa furru jedhaniin. Inni furuun barbaadu rakkoo. Inni si bituu barbaada chirichaaroodhaan. Siyaasa jumlaatti namanu chirichaaroodhaan tokko tokkoon keessaa bituu. Waraana bilisummaa Oromoo ijoollee kana bosona kan galche
Rakkoo siyaasaatu jira. Rakkoo siyaasaa san teenyaa hafurru jennaan san furuun barbaadu. Instead tokko tokkoon isaan bituudhaaf gamaa gamaan asoo socho'e. Hin taane. Sun jalaa cufamnaan waama maal godhe? Gamanaan dhufee immoo gara keenya gara paartilee bitachuudhaaf tattaafata. Kun maal godhaa? Wal amantee humna taatee deemuu hin dandeessu. Abiy karoora baasee tarsiimoo baasee lolli keessatti lolli akkanaa kuni tokkoffaa lola hambisuun hin danda'ama baramma. Humni kun iddoo walitti dhufee dhaabatee lola hambisuun numa danda'ama. Waliin dhaabachuu qofa. Nama osoo humnoonni kunniin tokkoomanii qofa lola dhaabsisuun hin danda'ama. Dantaa sabaatiif biyyaa hin qabne waan ta'eef. Ilaalcha mul'ata akkasii waan hin qabneef nuu miti oppidoo waliin hiriiruu hin dandeessu. Odoo hiriiranillee guyyaa 2-3 hiriira san waliin tursiisuu hin dandeessu. It's so childish bar maal godha ture sitti fakkaate namoonni baay'een waan isa wajji rakkoo dhuunfaa qabatu fakkaata. Maal godha ture sitti fakkaate magaa waa'ee gaaddisaa yaala turre. Lammaa yaamee ana itti himata. Kamaal yaamee Daawud itti himata. Daawud yaamee Leencoo itti himata. Walumatti buusudha. Osoo amma akka namni keenya hawwu kanaa'u tokko taanee walitti dhufnee isa cinaa hiriirree torbaan lama osoo hin turiin adda diiga. Kanaaf maali Oromoon isa wajjin hiriiruun isa wajjin salphachuu fiddi. Hariiroo humnoota dhufe kana ofirraa ittisnee jechuudhaan. Isa wajjin hiriiruun isallee kufaatiin oolchu. Wajjin salphachuu fiddi. Kanarra falli jiru maali? Oromoon tokkoffaa mana fi warri sirnicha keessa jirus kan sirna alaa jirus poost Abiy irratti akkasiin jedhetti qopheeffachuu mooraa ofii cimsachuu saboota biraa wajjin haqa isaanii eeyne haqa keenya tikkafanne naannoo sanitti nagaa buusuu irratti waliin hojjechuutu fayyada malee osoo haga feene waan inni madaa inni saba keenya waggoota 6-7 kana godhe hunda afoon alillahi jenne dhiifne nu hundi odoo waliin hiriirre balaas deemaa jiru kana isarraa isittisuu hin dandeenyu ofirraa isittisuu hin dandeenyu. Inumaa balaa isatti balaa nama hariiroo nama dhufaa jiru kun hariiroo isarratti fuulleffateedha. Diinummaa Abiy irratti xiyyeeffate kana Oromoo irratti guutuutti jijjiirree isa wajjin kufnee salphachuudha fida. Bara 2019 hanga 2020 dokumentaarii ati jettu Oromoo irra godhamu kana hunda maallaqni eessaa dhufaa ture? Miidiyaalee amma ati jettu kanaaf eessaa kennamaa ture? Mootummaarraa kennamaa ture. Gaafii namoonni dhiyeenya kana gaafachaa turanidha. Waan filannoo ta'e mooraa Oromoo warri kaabaa yoo dhufe jechuun ka baxaan maxifoo shaalal jedhee mallas sobee hedduu sobee fixee jira waan ta'eef kan jedhudha. Oromoon tokkummaadhaan waliin dhaabbatee tokkummaadhaan warra itti tokkoomee itti deemaa jiru sana ofirraa godhatu qaba warra kaabaa lameen. Yoo guutumatti namni hundi waliin dhaabbate namni hundinuu yoo waliin dhaabbatee jedhee amman tanaa dandamachiisuun hin danda'amu bakka san irraa fagaatee jira kan nama sodaachisu hin danda'amudha. Biyya keessa agartee waliin tokkoomuu qofaa miti. Qaamni alaatu waliin dhaabbatu. Ameerikaa, Raashiyaan, Chaayinaanuu waliin dhaabbatu. Dubaayii waliin dhaabbatu. Kanarraa hambisuun ammantaa dhuunfaata. Kan Dambidolloo, kan Ajjeechaa Wallaggaa maal godhamu kana. Kana hunda ilaalchi farra Oromoo biyyattii akka fudhatu gochuudhaan namni biyya sanii akka bineensatti akka nulaal godhan. Kana kan godhe Abiy faadha mootummaatu godhe bar hedduu kaasuu hin danda'a. Amma keenya waa'ee Ajjeechaa Caaluu galgala san kan hin barreesse agartee reefu mucaa otoo hospitaala hin gahin wayyaanetu ajjeese jedhii barreessinaan jechaa turan. Immediately akkuma aangootti dhufeen mooraa Oromoo keessatti hawwiin isaa entertain ta'uu akka hin dandeenye hubate Abiy. Ibn lola Tigraay hin qabsiisuudhaaf dura anaaf Baqqalaa ajjeesuudhaaf ture. Mana murtii dhaquutiin. Haacaaluu gaafa ajjeesan osoo reeffi isaatu gara hospitaalaatti deemuu jiru lafaa kaafame jechuudha. Anaan wayyaanetu ajjeese jedhiiti maxxansi naan jiran. Kalammataa anaa fi Baqqalaa ajjeese ni yaadattu gaafa kana jechuudha. Keessattuu tattaaffii ijoolleen Baqqalaa Garbaa goote gaafa kana jechuudha. Anaa fi Baqqalaa ajjeesuudhaan taatee saniitiin amaar uf duuka hiriirsaniitiin lola sanitti eegaluudhaaf kan isaan karoorfatan. Nuti gartee hospitaala deemuu dinneetiin sun achi jalaa fashan. Pilaaniin itti aanu kan isaan fudhatanii lixa Wallaggaatitti nama 600 ol fixan jedhame isa paarlaamaa irratti booyame san jechuudha. Isa san hojjetanii bakka sanitti intarneetaaf neetwoorkii dhaabanii waan san nama raawwate gochaa san namoota raawwate hunda harkaa hin qabaa jedhee joora sirra. Pilaan biitti deeman pilaan biin maali? Wallaggatti namni intarneetii cufanii silkii cufanii gara fuuldura eenyu akka godhe I have an idea. Buttaa Dambidoolloos eenyu akka godhe I have an idea. Kan Wallaggaa sanis intarneetii cufanii kan amma Wallagga lixaatti paarlaamaa Itoophiyaa keessatti waan godhamaa ture isa yaadattu ilaalcha farra Oromoo akka Oromootti of jibbuu hin geenye nuti. Naaf Baqqalaan mana hidhaa turree tokko kan of nu jibbisiise waan hunda caalaa dulli miidiyaadhaan Oromoo irratti yeroo san godhama miidiyaa mootummaatiin godhamaa ture humna Amaaraa Oromoo irratti jibba hamaa itti kakaasuudhaan akka cinaa hiriiran godhe. Maal argate Amaarri achirraa? Oromoon sirriitti dhaggeeffadha. Maal argate Amaarri? The dark side baasee Oromoo irrattis Tigree irrattis dulchise. Yeroo sanitti waa'ee Tigree waa'ee Oromoo wanni haasayamaa ture YouTube irraan fadhu. TikTok irraan fadhu. ETVdhaan, Faanaadhaan, Waaltaadhaan. Duula sana hunda godhanitti uummata Amaaraa dulchisanii lola san keessatti ficcisiisanii namas akka fixu godhanii itti fayyadanii gaafa quufan daangaa irratti gatanii warra TPLF wajjin araarame Amaara wajjin dula keessa seene Amaarri gaaga'ama hama amma keessa seene kana kan seensise keessaa tokko
bara 2019 hanga 2021 abiyyiin shawwadamee olola abiy meeshaa olola abiy ta'e duula Oromoo fi Tigree irratti godhe sun hawaasa siyaasaa Amaaraa gatii guddaa kafalchiisaa jira hagamma. Oromoo bakka san hin seenine qalbiidhaan dhageeffadhu. Amma carraa Oromoo eeggatu Oromoo qalbiidhaan dhageeffadhachuudhaan jechuudha kana kan inni dubbate jechuudha Jawaar. Moral crisis guddaa keessa seensise. Dhumaatii ummata Tigree irratti godhamaa ture. Waa hedduudhaaf abiyyiin caalaa maqaan isaanii akka godhe. Moral crisis, moral dignancy keessa galche ummata sana. Amma Tigree wallole, Eertiraa wallole, Amaaraa wallole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Oromoo keessa dhokatee sabboonaa Oromoo xiixaa ta'ee deemuu barbaada. Waan Dambidolloo kanas isaanumatti jalqabee fide. Akka isaan yaadan hin taaneef malee. Maarshaal Biraanuun waggaa haasoo yoo laalte, Maarshaal by the way dhugaa dubbata beektaa sharrii siyaasaa kana baay'een beeku. Waan waliin haasayan waareen bahee dubbata. Dambidolloo የታገቱ 18 ተማሪዎች ማን ያገታቸው? ሸኔ ነው የተባለው። ያፈነው ግን ፕላን ቢ ያለው ኃይል ነው። 18ቱ ልጆች ያገተው ሰውዬ ጃልጫላ ይባላል። ጃልጫላ የትግል ስሙ ነው። ትክክለኛ ስሙ አሸናፊ ጎንደሬ ነው። አሸናፊ ጎንደሬ ደግሞ የአብን አባል ሸኔ ውስጥ የተመደበ ነው። እንደዚህ አይነት ሻጥሮች አሉ። ደምቢዶሎ ነው ተወልዶ ያደገው። ከሸኔዎቹ እኩል ቋንቋ ይናገራል። ስሙ ደግሞ ጃልጫላ ተብሏል። ባህር ዳር ነበሩ የታፈኑ ልጆች። አዎ ባህር ዳር ብዙ ጊዜ ቆይተዋል ሳናውቅኛ። ተሙ ባራቶታ ደምቢዶሎ ካንጂ አመሳን ረቲ ካን ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ካን ኢሳን ሐሰዋን በረኩማ ለማፊ ዲተሚ አፉ ከሰቹዳ ቪዲዮ ገባባ መራ ደገይሳን ካነቹዳ ካን ጀዋራ መስረት ዱበተቹ ዋሄ ዱላ ሚዲያ ካን ረቲ ጋፈ ዱራሰን ሁንዲ ኢሳኒ ሸኔ ጅራሜ ጋፈ ቡተማ ባራቶታ ሰን ጋፍ ሰማሊፍ ጋተ ኢፍራ ቆለቱ ደባን ኡመተ ኦሮሞቲ ያደመ ጋፍ ሰማሊፍ ቆለቱ ደባን ሚዲያ ካናፊ ዋሄ አባ ቀበኛ ሚዲያ ካና ረቲ ዋን ወሊን ሐሰያን ዋሬን በየዱበተቹ ጅራ hanga gaafa inni dubbatuutti waan Dambidolloo shanee dura wataa ture jechaa ture. Maarshaal immoo dhufee Jaalcaalaan kuni Gondareedha jedhe miseensa Abinii jedhe ijoolleen immoo Bahar Daar dhaqxee jedhe yeroo kanan gurra qeense laalla wadeet garam deemaa jirti dubbiin tun deebisanii fidanii Nukoffaa EBS namichi shariika Abiyyi abbaan qabeenya miidiyaanis warra ajandaa mootummaa gaggeessu keessa akkami achirraan dabruu danda'e. Dhugatti anu maaliin yaade jalqaba micoo warruma ijoolluma san keessaa taateet amma immoo olol biraatiif fidan jee yaade. Drama boodara dhufe kana hin shakkine. Waan fedhellee yoo ta'u diraamaan kun akeekni siyaasaa isaa maali? Mee ilaali fakkeenyaaf qaamni mootummaa ministeera barnootaa miidiyaaleen adda addaa deennatiin hundi dubbii kanarratti maaliif akkanatti rabarrabe? Gaafa Dambidolloo san maaliif akkanatti dhugaa Oromoo baasuudhaaf gaafa ijoolleen butamte jedhamu san Oromoo irratti dhiibuudhaaf hundi isaa miidiyaan hundumtuu deennatiin poolisiin hundumtuu shanee. Ammoo finxaaleeyyii kana gara fuulduraa sin dhufama. Yaadatta dura amma Oromiyaa keessatti nama Amaaraa ajjeesanii Oromoo ajjeese. Shanee ajjeese. Shanee is a code word for Oromo by the way. Yeah. Finxaaleeyyii is a code word for Amara. Namni hin shawwadamina. Code wordidha. Remember when I wrote about dehumanize, defame, dehumanize and destroy. Amma maal barbaadu waa lama barbaadu. Tokkoffaa Amaara aarsuu barbaadu. Amaarri already mootummaa Oromoo jee walirratti mootummaa qofa osoo hin ta'in Oromoos akka jibbu barbaadu. Oromoonis Amaarri nutti ka'e Amaarri nuun lole jedhanii mootummaa kana cala dhaabatanii Amaaratti akka duulan barbaadan. Isaan kana jidduu daansii taphachuu barbaadan. This has serious consequences Oromoodhaafis Itoophiyaadhaafis Amaaraafis. Ilaa Oromoo dubbiin teenyaaf Amaaraa gara fuuldurallee atakaaroon itti fufa. Garuu akka amma duraa san ta'uu hin danda'u beekaa. Kaleessa humna Amaaraatitu aangoo qabatee Oromoo ittiin kursaa ture. Amma garuu maqaa keenya murni aangoo irra jira. Badiin amma godhamu maqaa keenyaafis legitimacy keenyaafis fuulduree keenyaaf akka Oromootitti balaa hamaa fidaa jechuudha. Kanaaf meeshaa namoota akkanaa ta'anii waan balaa guddaa fidu. Sodaan guddaan ani qabu. Wanni an dubbadu yommuu hedduu kana namoota hedduu akka dallansiisu nan beeka. Again ani sin gammachiisuudhaaf asin jiru waan baditti sin geessu irraa himuun barbaada. Amaaraan wal loluu soo barbaanne dhugaarratti dhaabanne dhugaarratti lola yaadaas ta'ee lola biraa dhugaarratti dhaabannee itti yaanne da'uu qaba malee sharri gowwummaa Amaarri 2019 irraa 2020 keessa seenisan Oromoon deebi'ee itti seenuu qabu jechuudha. Lama nuun suufuu hin qaban. Gongora fukkota bara 2019 Amaarri itti nyaatame sanis deebi'ee uummanni keellee itti nyaatamuu hin qabudha. Amma asirratti ergaan Jawaar dabarse jechuudha. Gaafa san shubbisa jiraan yaadattuu Haacaaluun mootu Aljawaarii qaranaal Haacaaluun dura jira Jawaar tunoo hafaa geerarsa jedhu faaratti ture jechuudha. Haga gartee bara Oromoonu itti naafee Abiyyiin Oromoo miti namni hedduun aaree gaafsan Oromummaa iyyuu irraa mulquta akka
akkaataa jirritti waliin hiriirte jechuudha gaafa lola Tigraay isaan jechuudha maqalee tana nama 600 qabatti 600 sun guutumatti waliin daaraa ta'eetuma isin maan haa baddu zarii isin baduu qabdi waan jedhamu geerarsa gaafa san ture akkaataa gaafa san keessa ture jechuudha haala hamaa akkaataa madhumiinsa uummata isaanii kana kan keessa galee gaafa sanii Oromoonis ammoo akkas ta'uu hin qabu hatta namicha dhiyoo tana paarlaamaa irratti dubbate Dr. Dassaalany Caanyee kan gartee waa'ee miidhaa uummata isaaniitiif akkasuma haala gartee miidhaa uummata biyya keessatti deemaatiin jiru ka gaafatellee tanaan afaan dayaati gaafa dhiyoo gartee zammatteetiin zammachisiifteetiin haga gartee daangaa lolaatiitti deemaa turte miti akkamiin nuti gartee abbaa lolaa yookiin nama lola oomishu nu goote ati ammoo nama nagaa barbaadu taate ati akkana turte mika jedhu ittiin acha keessatti paarlaamaa isa keessatti namichi sun dubbii dhugaa haqaa waa'ee rakkoo uummata isaaniitiif rakkoo biyya isaanii ka gaafate dubbii isaanii afaan cuqqaalan jechuudha. Duuba bakka dogongora hamaa boolla jarri itti dhumte sanitti namni keenya dogongora sanatti seenuu hin qabu. Dogongora jarri seente san dogongora jarri cineente san namni keenya deebi'ee cineenuu hin qabu. Rakkoo dhuunfaa abiyyitti as deemaa jiru tana ta'uufii godhachuu hin qabu uummanni. Sirriitti nuti gartee of eeggannoodhaan tarkaanfachuu qabna. Waa'ee EBC san haga akkasitti wanni hundi taa'u san haga dhugaa Oromoo akkasitti gartee gaafa san karaa EBC dokumantarii saniin gabbaatu annaalii qinfamuu dide miidiyaa kanarratti bar Dr. Abiy yeroo 2 moo 3 kan inni dhiyaate Adaanach asirra dhiyaate waa'ee duula na filadhaa faadha kan fakkaatu achirratti geggeessaa turan jechuudha saahibaa biyyi wanni hagas ga'u sun diraamaadha jechuudha ana gaafa sanis naalii qinfamuu dide amma immoo waan amma Jawhar jedhe kanarraa akkuma waliin dhageenye kanaa jechuudha diraamaa dhiyenna kana hojjetamaa jiru jechuudha wanni EBS irratti ka gartee EBC irratti dabrelleen diraamaa jechuudha bara achi booda EBS dhiifama gaafata jedhanii maxxansan gaafiif deebii kush miidiyaa waliin gaazexeessaan gunguma naafisi keessa jiru waan gartee fakkeenyaaf yeroo eebba kitaaba san ka'amaatiin ture waan hawaasa keessa jiru hunda takka takkaan kaasetti kan dubbate gara sa'a lamaatitti kan dhiyaatudha gaafiif deebiin isaa sun jechuudha guutuu isaa dhageeffadhaa ijisiniif bana waa'ee hayyootaa ergaan hayyootaa akkasuma gartee keessattuu warri carraa kitaaba isaa gartee dubbisuudhaa hin argatin viidiyoolee akkanaa kanneen yoo dhageeffattan hedduutu akka isin fayyada jedheetiin yaada ana Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan tura.